26 seera uumamaa lakkoofsa 26 amma 30 dubbifna. Gaaf tokko Abimeleki Awuzaat gorsituu isaa Fikol abbaa duulaa isaa wajjin mandara Giraarii ba'ee Yisihaaq biraa in dhufe. Yisihaaq isaaniin ana jibbitanii of gidduudhaa ergaa na baaftanii maaliif na biraa dhuftanii jedheen isaan immoo deebisanii Waaqayyo si wajjin akka jiru ba'eessa goonee argineerra. Kanaaf waliif kakachuudhaan walii galtee dhaabuu iyyaanne. Ati amma Waaqayyoon eebbifamteetta. Akkuma nuyi utuu siin tuqin gaarii malees hamaa utuu sirratti hin hojjetin nagaadhaan gadi si dhiifne. Atis hamaa nurratti hin hojjetin jedhan. Yisihaaqi nyaata isaaniif qophaa'ee in dhiyeesses. Isaanis in nyaatan in dhuganis borumtaa bariidhaan kaanii ergaa waliif kakatanii booddee Yisihaaq isaan geggeessee isaanis nagaadhaan isa biraa in ka'anii in adeemani. Harka walii qabaati mata duree kana dubbadhaa. Ati amantii qabaannaan ittiin jedhaa. Wanti Waaqayyo siif hin goone hin jiru ittiin jedhaanii. Kutaa kana keessatti maal agarra yeroo jettanii ilma Abrahaamiin kan ta'e Waaqayyo kakuudhaan kan isaaf kenne jecha afaan Waaqayyo keessaa kan ba'e Waaqayyo Abrahaamitti dubbatee akkan eebbifamuufi kan isaaf kenne ilma isaa Yisihaaqin agarra. Warti Abrahaam keessaa nama ba'e. Iddoo kana keessatti ilmi Abrahaamii kan ta'e Yisihaaqi gaaf tokko biyya isaa keessaa ba'etu iddoo amma dubbiin Waaqayyo dubbatu 26 irraa yeroo kaanu mandara Geeraar jedhamtu keessatti galaatee gale. Mandara kuni kan isaa miti, qomoo isaa miti. Achi keessaa waan tokko iyyuu hin qabu. Kan maqaadhee waammatu eenyuun hin qabu. Garuu Waaqayyo maal jedheera? Abbaa isaatti dubbateera Abrahaamiin. Bakka faanni kee ga'e hundumaa ani Waaqayyo siif nan kenna. Kaabatti, kibbatti, baatti, lixatti hin baay'atta. Si wajjin nan ta'a. An sin eebbisa. Akkuma ittiin jedhe gaafa inni deemee dhaqee mandaraa kana keessatti galu Waaqayyo maal godhe jedha? Akka inni baay'ee eebbifamu, akka inni baay'ee sooramu, akka inni baay'ee isaan caalu Waaqayyo maal godhe? Qabeenya kenneef. Kan isaanis horiin jira, kan isaa garuu hin caalan. Isaanis hin qotu, maasii isaan caalan. Horiin horsiisu, kan isaan caalan. Biqilaan dhaabu, kan isaan caalan. Duukaa ati amannaan, ati amantii qabaannaan wanti Waaqayyoon goone hin jiru. Ati amantee jennaan garuu maal isaa miti? Qomoo isaa miti, biyya isaa miti, lammii isaa miti. Maal duwwaa qaba? Galaatee achitti galee jira. Galaanatti dhaqee gale malee dhaaltummaan qabachi keessaa. Galaatee jechuun immoo bor yeroon isaa yeroo ga'u ba'uu danda'a. Kan isin dhibu keessaa gaafa Waaqayyo fuula isaatti deebisu inni baay'ee bal'atee, baay'ee eebbifamee, baay'ee guddatee gaafa inni beekamu gaaf tokko tuttuquu jalqaban. Tiksoonni isaanii tiksoota Yisihaaqiin nagaa dhowwachuu jalqabani jedha. Waaqayyotu maal godhe waan ta'eef akka inni eebbifamu godhe waan ta'eef akkas jedhan. Gaafa inni horiinsaa baay'ee baay'atu bushaayeensaa biqilaansaa gaafa inni lafa hundumaatti milkaa'u nagaa dhowwuu jalqabani jedha. Tiksoonni isaanii tiksoota Yisihaaqiin qoccoluu jalqabani jedha. Gaaf tokko boolla abbaan isaa Abrahaam utuu lubbuudhaan jiru qochisiise. Keessaa bishaan waraabaniitu bishaan dhugsiisu. Tiksoonni isaanii yookiin hojjettoonni isaanii keessaa waraabanii qodaatti naqu. Horiiwwan kumaatamaan lakkaa'amantu dhugee dheebuu ba'a. Akkas jedhan kun burqaa keenya, kun lafa keenya, kun biyya keenya. Maalirraa qabda? Ba'i nu duraa deemi. Waan tokko iyyuu hin qabdu jechuudhaan boolla bishaanichaa dhaqaniitu
duraa duuchan jedha yookiin raafratan jedha akka maal ta'u horiin isaanii akka horii Yisihaaqee dhumaniif maaliif horiin bishaan dhugan taanaan maal ta'uu danda'u waan ta'eef dhumuu danda'u waan ta'eef namni buddeen nyaatee bishaan dhugu yoo ta'e maal ta'uu danda'a du'uu danda'a sababiin isaa guddaadha kan jedhamu isa waan ta'eef qaama keenya keessaa parsantiin baay'ee guddaa ta'u bishaan waan ta'eef maal godhu turan dhaqanii jiraafatan waan tokko hin deemi jedhan maaliif beektu diddamii jaarraa kaanee gaafa laallu waaqayyotu maal godhe jira akka inni baay'ee eebbifamu godhe jira akka inni baay'ee haleluuyaa akka inni eebbifamu godhe jira keessatti dubbadhaa bishaan daftaa dubbadhaatiin yoo waaqayyoon dhageesse akka itti eebbifamtu godha waaqayyotu hin jedhaanii haleluuyaa gaafa waaqayyo eebbisu gaafa waaqayyo onsa qabu maal ta'an mana keessa eewnutti naqu tikseetti naqu dhaqaati nagaan oowwadhaadha maal gochuudhaafi eebbasaa nyaachuudhaaf abdii kutachiisuudhaaf jilbasaa buusuudhaaf tuttuqaan yeroo baay'ee maal nama godha humna namaa buusa waan ta'eef humna namaa buusa amlee namaa buusa dibata namaa gadi buusa nagaa namaa gadi buusa hojii namaa gadi buusa mul'ata namaa gadi buusa waan ta'eef maalitti jedhu tuttuqeedhu dhaqanii dhaqaatti tuttuqaa nagaan oowwadhaadha jalaa siqe ammas jalaa siqeetu boolla kan biraa maal godhe qochisiise jedha maaliif akka horii isaa maal hin taaneef hin dhumne garuu waaqayyo eewu duukaa jira isaan duukaa moo isa duukaa jira isaan duukaatu hin ta'in isa duukaa jira waaqayyo maal jedheera waan ta'eef biyya faanni kee irra ga'e hundumaa lafati ejjete hundumaa ani eenyuun godhaan kan keen godhaan waan jedheef kan keen godhaan haleluuyaa waaqayyoon dhageessee jennaan wanti hundumtu hankee ta'aa deema gaafa jalaa siqee boolla bishaanii kan biraa qotu ammas maal ta'an biraan hafne maal isaa barbaadu waan ta'eef kassaruusaa gadi buusaa dadhabuusaa caccabuusaa akka inni iyyoomu barbaadu waan ta'eef ammas wajjin deeman inni kunis kan keenya jedhan inni kunis waaqayyo burqicharra hin jiru eeduukaa jira isa burqaa qote wajjin jira waaqayyo bishaan irra jira hin jiru eeduukaa jira isa bishaanicha qotu wajjin jira harki eebbifamee maal godhaa jira ammas duraa siqe jedha waaqayyo garuu eenyuun eebbiseera isa eebbiseera horiinsaa horii isaanii hin caalu qabeenyi isaa kan isaanii hin caalu eenyuun dhagaa waan ta'eef jirtu as keessa jirtu addana gidduu waaqayyo akkasiin jedheera wanti ani siin goone hin jiru siin jedhe gooftaan Yesuus warri waaqayyo dhagaan wanti waaqayyo hin goone hin jiru warri waaqayyo dhagaan duwwaa keessa bukeeffatu duwwaa keessa tolfatu duwwaa keessa ammaarratu duwwaa keessa budduffatu duwwaa keessa harka kaanii fuudhu wanti waaqayyo hin goone hin jiru waaqayyoon dhageenyaan wanti waaqayyo siin goone hin jiru gaafa inni jalaa siqu dubbadheera akka inni harka laatu barbaadu akka inni harka laatee isaanii bitan barbaadu akka inni harka laatee isaanii bulu barbaadu gaaf tokko darbee burqaa sadaffaa qote burqaa sadaffaa gaafa qotu dura duuchuu dadhaban achi gaanii dhaabbatan ammas biyya isaanii keessadha lafa isaanii irra garuu akkas ta'e burqaa sadaffaa irra gaafa gaanii maqatti moggaase amma warri nu morman nu biraa wanta hafaniif warri nuukaa deeman nu biraa wanta hafaniif maqaa burqaa kanaa Rehoobooti jedhaa jedhe waaqayyo horii koos isiniinis bal'iseera jedhe maal godhe waaqayyo burqaa bal'aa nuu kenneera gooftaan Yesuus jedhe ameen gaafa achi gaan maal godhani burqaa sana fudhachuus cufuus gabara dhaban bayyadhani sin barbaannu bayyi maal keenya keessaa biyya keenya keessaa bayyadhani burqicha fudhachuu dhabaniin bayyi si wajjin hin jiraannu si duukaan teenyu ejumaan sana garru nu caalte nu keessaa bayyadhaniin nageessaati ari'atanii deebanii mus barbaacha dhufu gara keedhaan nageessaati jibbanii immoo kadhaa mana kee dhufu deebi'aniidhaan nageessaati si baasanii deebi'anii immoo si barbaacha dhufu nageessaa achi sirraa galagalanii bor immoo jilbeenfatanii gara kee dhufu nageessaa ari'anii si baasanii bor immoo garaan daa'imaa gara kee dhufu
wanti waaqayyo hin goone hin jiru. Wanti waaqayyo hin goone hin jiru. Iyyaati wanti waaqayyo hin goone hin jiru dha dubbadha. Amantee wanti waaqayyo hin goone suutuma deemtaa safii gumuwatta bayyadaniin bakka isin barbaannu bayyadaniin achi keessaa ba'ee gara Bershaabaa deeme jedha. Eenyuun fudhate? Tiksoota qabeenya isaa horii isaa hundumaa guurrate achi keessaa ba'ee jedha. Bakka amma of keessaa baafneerra jedhan garuu waaqayyo wajjiniin ba'e. Inni kaleessa isaan goree waa godhu laabaatu hundaloo daboosaatiya. Inni kaleessa isaan goree waa hojjetu waaqayyo wajjiniin ba'e. Waaqayyo ganama kana warra si aratan gidduudha si wajjin ba'a. Waaqayyo ganama kana lafati aratamaa jirtutti goleeti aratamaa jirtutti ibiddaan si wajjin ba'a. Yisihaaqi wajjin maal ta'e? Ba'e. Eebbi wajjin ba'e. Nagaan wajjin ba'e. Ulfinni wajjin ba'e. Dibanni wajjin ba'e. Afuurri wajjin ba'e. Ulfinni wajjin ba'e. Galanni wajjin ba'e. Milkaa'inni wajjin ba'e. Argachuu wajjin ba'e. Sangara duwwaa ta'an warra si mormu duwwaa bara gooftaan Yesuus. Gaaf tokko yeroo dheeraa booddee guyyaa dheeraa booddee sa'aatii dheeraa booddee bara dheeraa booddee waggoota dheeraa booddee turtii dheeraa booddee waan godha walaalan kaleessa Yisihaaqiin goree ni waa godhu waaqayyo ba'eera keessaa garatti dhiiban dhaban waan godhan harka babbade. Gaaf tokko maal godhani 26 irratti kuttaa innan dhaaran akkuma yooftaa'e sana kuttaa nan dhaa maal goona innanna maal jenna anna dhiifama gaafanna maaliif waaqayyo wajjin jira waan ta'eef annee maal goona araara buufna waaqayyo wajjin jira waan ta'eef annee dhiifama nu godhattiin jenna waaqayyo wajjin jira. Achis gaafa dhaqu maal ta'eera inni eebbifameera. Achis gaafa deemu maal ta'eera duwwaa eebbatti kan geeddaru lafa hin jirre keessaa inni burqaa baasu samiin jirerraa inni bokkaa roobsu biqilaan jirerraa inni ija nama calachiisu waaqayyo eenyu duukaa jira waan ta'eef isa eenyuun dhaga'u duukaa nageessaati. Isa dhagaa deemtaa, isa dhagaa hojjettaa, isa dhagaa jiraattaa. Akkas taanaan samiin jirre keessaa waan jiru sii baasa gooftaan Yesuus. Mukanni kaan falaxuudhaaf deemu si immoo jarraa cirattaati. Dhagaan kaan madooshaan dha'uuf deemu keessaa waaqayyo buddeen sii baasa. Maasiin kaan borqaa'eera jedhu keessaa xaa'oo godhee ija sii baasa. Adabukoo onaa keessaa waaqayyo eebba sii baasa. Borsaaf korojoo hin jirre keessaa waaqayyo waan ati barbaadu sii laata. Waaqayyo wajjin ba'e 28 gubbaatti kottaadhaan hin deemnaadhaan gaafa dhaqanii maal gochuu dhuftanii jedhe. Gaafuma afaanii baafatan kadhani waaqayyo akkasii wajjin jiru maal taaneerra argineerra iloo saa yaabaatu akka waaqayyo si duukaa jiru si ari'anne burqaa kee cufne dabartee qotte inuma yaa si ari'anne burqaa kee qotte dabarteedhaan hin furanne inuma yaa si ari'anne musi baafne waaqayyo musi wajjin ba'e akka waaqayyo si duukaa jiru isa dhageenya caalaa ijaan agareera jedhan. Warruma sin ari'atantu warruma sin balleessuu barbaadantu waaqayyo fagoodhaan fidu warruma sinii morman warruma sin ari'atantu maal guyyaa baay'ee dubbadheeramu warruma kaatangaatti balleessuu barbaadetu warruma shugguutiin itti bitin ajjeesuu barbaadetu warruma laga warqee jala taa'anii eeggatu gaaf tokko magaalaa kana keessa jaarsolii walitti qabdeetu dhiifama kadhattaafana jedhan dhiifama nuu kadhattanaa jedhan gaaf tokko immoo gowwaatti kufee mataan galagaleennaan qabdee keessaa na baaftanaa jedhan sinii dhiiseera bira darbee makiinaa keessa taa'e sinii dhiiseera warruma kaleessaa barruu kee as kaase akkasiin jedhee waaqayyo warruma si arachuudhaaf deemantu deebi'ee dhugaa sii baasee jedhe gooftaan Yesuus. Yeroo eenyu nageessu gaafa dhaqaniitu waaqayyo si wajjin akka jiru maal taane irraa gabaa kee bira dhufaniitu mana kee bira dhufaniitu iddoo turtu dhufaniitu akka waaqayyo si duukaa jiru argineera siin jedhu. Si nyaachuu dadhabanii si adamsanii si dhabanii kiyyesanii si dhabanii xaxanii si dhabanii yaalanii si dhabanii dhamaanii si dhabanii falanii si dhabanii tooftaa garaagaraa qopheessanii si dhabanii gaafa dadhabanii jedhan dhufaniitu
waaqayyoon kee akkas duukaa jiru agareera siin jedhu. Ani eenyuti? haa ta'u maqaa Yesuusiin. Amma gabaaltaan harka laachuu dhufu moo harka laachuu dhufu? Situ dhaqee Musaantu dhufe. Harka laachuu dhufani moo harka laachuu dhufani? Yadiina kootiin jedha. Harka laachuu gara koo dhuftatiin jedhaani. Yadiina koo jiraatu dubbadha. Harka laachuu gara koo dhufta. Sababiin isaa waaqayyoon wajjin jira waan ta'eef. Hallelujah! waaqayyo saduukaa jira waan ta'eef. Akkanani Yisihaaq jedhan eenaan waaqayyo waaqni abbaa kee si wajjin jira. Waaqayyo waaqni abbaa kee si fo'ateera. Akka inni si wajjin jiru jaan agarreerra. Nagaanuu buusanii maal gochuu dhuftanii jedheen kaleessoo na ari'atanii na jibbitanii narraa addaan baatanii na qooddanii maal gochuu dhuftanii jedheen dhiifamachuu dhufneedhaan balleessaa keenya barree dogoggora keenya hubannee waaqayyo si duukaa jiraachuu isaa barree nuyi waaqolii biraaf jilbeenfannee waaqolii biraaf aarsaa dhiyeessinee amma kee hin geenye waaqayyo garuu si duukaa jira jedhan. Yootu waaqayyo nageessume waaqayyo lafa hundumaatti olaantummaa si kennaa deema. Qulqulluu hafuura kee meenuu dhangalaasi lafee keenya gogee maaloo kottuu jis Baabiloon ergatee baay'ee nu dhamaase dafqinee rakkannee danuu nu rakkisee harka kee nu ergi isan danda'u kottuutii nu baasi Yesuus hidhaa keenya kutuu harka kee nu ergi isan danda'u kottuutii nu baasi Yesuus funyoo keenya kutii jennee si kadhannee. Kumtaala dheebuu matoona dheebuu matoo kiloona dheebuu amsaana dheebuu diddami shana dheebuu kudhana dheebuu gombisana dheebuu gombiina dheebuu ati Yesuus hin dhaga'i. Yesuus waan garaan kee barbaadu hundumaa dhaabbatee si laata. Kan koote kan jiru lafa utaalee ameenaa jiru. Inni addana gidduu abiddichi moo utaalee sirraabu'ee. Alaarraa dheebuu biqilaarraa dheebuu gabaarraa dheebuu maalirraa dheebuu ati dafqi ati dhamai Yesuus Kiristoos waan garaan sabaa waan garaan isaa siif yaade isa garaan kee yaade garaatti dhaabbatee si laata. Akkanani waaqayyo si duukaa jira mee nama bukkee qabaatime waaqayyo si duukaa jira ittiin jedhaa. Hallelujah. Gaafa waaqayyo wajjin ta'u barbaacha dhaqanii kadhanii waadaanuu galanii nyaata kenneef jedha. Sinuma maal baata waan ta'eef eebba baata waan ta'eef warra ari'ate moo warra eebbiseef nyaadhaa maal baata waan ta'eef si namni amantu waan gara kottu qabe barruu keedhan har'aa kaasee waan sanyiin abbaa kee sanyiin haadha kee baatee hin beekne waan ollaan kee biyyi kee hiriyooti kee baatee hin beekne barruu kee irra kaa'eera maqaa Yesuusiin. Tinoof xaragaa tinoof xaragaa tinoof xaragaa tinoof xaragaa tinoof xaragaa. Itadhu gara kottu qabe itadhuuti warra waaqayyo nageessan jirtu gooftaa dhagaa kan deemtan hundumaa dhiiftanii warra wajjin walii galtan hundumaa dhiiftanii kan isa toof laattan jirtu as keessaa har'aa kaasii waan umurii kee ijoollummaa irraa kaaftee hamma ammaatti agartee hin beekne sanbata kanaa kaasii arguu jalqabe maqaa Yesuusiin. Tinoof xaragaa qaayishee Yesuus Kiristoosiin kun ergaadha waan ta'eef arguu jalqabe. Argu gola keetti argu hojii keetti argu mana keetti argu arguu jalqabe. Hallelujah. Wow. Erga maal ta'e booddee erga nyaachisee booddee maal ta'e jira 31 irratti borumtaa isaa bariidhaan ka'anii erga waliif kakatanii booddee
ይስሐቅ ኢሳን ገጌሴ ኢሳንንስ ነጋዳን isa biraa ka'anii maal ta'an hin deemaniidha. Garuu maal isaadha? Diina isaa. Gooftaan akkasiin jedhu qeesii arate nattu. Qeesii arate gara kee dhufesin jedha Yesuus. Gooftaan akkasiin jedhu harka si jibbe waan gaafattu. Harki si jibbe garuu waan si gaafata sin jedha Yesuus. Gooftaan akkasiin jedhu fuula warra jibbaniitu dura dhaabbattu. Fuula warra jibbaniitu fuula kee dhaabata sin jedha Yesuus. Gooftaan akkasiin jedhu harka warra si morman hin ilaaltu. Harka si mormutu si ilaala sin jedha Yesuus.